Ashamaa harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Guyyoota lamaan darbanitti cinaaksanitti hidhattoonni Somaalee daangaa darbanii namoota nagaa 3 ajjeesuun dhaga'ame. Haleellaa hidhattoonni Somaalee daangaa darbuun aanaa cinaaksanitti raawwatanii namoonni nagaa 3 ajjeefamaniiru. Kanneen ajjeefamaniin alattisii namoonni 8 madaa'uu isaanii jiraattonni ONN itti himaniiru. Sanbata dura darbe barsiisonni 5 osoo mana barnootaatti ramadamanitti deemaa jiranii rasaasaan dhahamanii madaa'uu jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee kunneen jimaata darbee weerara aanichaa irratti bananiin nama tokko yoo ajjeesan 2 ammoo madeessuu isaanii jiraataan maqaan isaa sababa sodaa nageenya isaaf jedhee maqaa dhaachuu hin feene ONN'tti ergaa barreeffamaan ergeen beeksiseera. Itti dabaluunis haleellaa humnoonni hidhatanii Somaalee irraa daangaa ce'anii sanbata duraas itti fufuun miidhaa dhaqqabsiisuudha kan dhaga'ame. Guyyuma jimaata darbee magaalaa Jijjigaa iddoo addaa Dudda Hiddii jedhamutti humnoonni naannichaa kunneen manneenii fi dunkaana daldalaa dhalattoota Oromoo 10 caalan gubuu maddeen keenya Jijjigaa himaniiru. Namoonni hidhattoota Somaalee daangaa ce'anii ajjeefaman kunneen Aliyyuu Huseen, Abdoo Mahammedii fi Sittinaa Haji Nuur akka jedhaman odeeffanneerra. Oduma wal fakkaatuun bara 2025 qofa walitti bu'insa daangaa Oromiyaa fi Somaalee irratti mudateen haga ammaatti namoonni 200,000 fi 88 ol buqqaaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomaniin. Lola daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumameen bara 2018 irraa eegalee jiraattonni hedduun buqqaaniiru. Bara kanas baatii adoolessaa bara 2025 irraa eegalee walitti bu'insa uumameen namoonni 200,000 fi 88 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'u waajjirri gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHA'n gabaaseera. Aangawoonni godinaalee naannoo Somaalee fi Oromiyaa lakkoofsa kana gareewwan madaallii namoomaaf mirkaneessaniiru jedha jaarmichi. Walitti bu'insi kun walabdee yeroo dheeraaf ture furmaanni waaraa argamuu dhabuu kanaaf rifereendamiin bara 2004 irraa eegalee akka irra deddeebi'ee mul'atudha kan dhaga'ame. Walabdee fi jeequmsi walakkeessa ji'a adoolessaa bara 2025tti irra deebi'ee uumameen buqqa'insa balaa kana fidee fi lubbuu namaa fi miidhaa bu'uuraalee misoomaa irra gahu qorannoon madaallii saffisaa jalqabaa dameelee hedduu miiraa jedhamu gabaasa baaseen ifoomseera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo sana tasgabbeessuuf daangaa naannichaa irratti bobbaafamus lola addaan citee fi buqqa'insi haaraan gabaafamuu itti fufee waan jiruuf haalli jiru akka hin jijjiiramne taasiseera jedha OCHA'n. Walitti bu'insa gareewwan hidhatanii naannoo Somaalee ollaa Somaalee waliin uumameen daa'ima ganna 7 dabalatee namoonni 3 du'uu fi namoonni 3 ammoo madaa'uu kana duras ni gabaasnee turre. Akka gabaasa OCHA'n mul'isutti walitti bu'insa kanaan dubartoonni, daa'imman, manguddoonni fi qaama miidhamtoonni sababa iddoo dahannoo fi tajaajila eegumsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e rakkoof akka malee saaxilamaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa Bahaa aanaalee akka Hareeroo, Dhaas, Gumii Eldeelloo fi Waacilee keessatti tilmaamaan namoonni 100,000 fi 51,000 fi 972 buqqa'uu fi lubbuun namaa darbuu dabalatee beeladoonni 5,700 ol hidhattootaan saamamuu fi qabeenyi baay'eenis miidhamuu aangawoonni mootummaa godinichaa kana dura himaniiru. Naannoo Somaalee aanaalee akka Hudeet akkasumas godina Liiban keessaa aanaa Dheekaa, Suuftuu fi Qarsaa Duulaa jedhamu keessattis namoonni 100,000 fi 36,000 fi 199 buqqa'uu aangawoonni mirkaneessaniiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa akka jedhanitti naannawaa kanatti gargaarsi namoomaa tattamaa kanneen akka nyaataa, bakka jireenyaa, meeshaalee nyaataa fi deeggarsa bishaan qulqullinaa, tajaajila fayyaa fi gargaarsa dubartootaa barbaachisaa akka ta'e kaasuun meeshaaleen uffataa, kophee fi deeggarsa maallaqaa saffisaan akka barbaadamu gaafataa jiru. Dhimma haleellaa hidhattoonni Somaalee daangaa ce'anii haleellaa raawwatan jedhame kanarratti aangawoota mootummaa godinicharraa qulqulleeffachuuf yaallus ammatti milkoofne. Bilbila isaanii irra deddeebinee yaallee yoo arganne yaada isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Baankiin addunyaa bara 2025tti qofa Itoophiyaatti hiyyummaan 43% ol guddachuu akka danda'u beeksise. Gabaasni baankiin addunyaa hiyyummaa fi walqixxummaa qabeenyaa ilaalchisuun tibbana baasee akka tilmaama kaa'etti taanaan
Itoophiyaa keessatti bara 2025tti sadarkaan hiyyummaa gara 43 ol guddachuu akka danda'u kaaseera. Itoophiyaan waggoota 12 oliif hiyyummaa hir'isuu irratti tarkaanfii guddaa erga fudhattee booda waggoota dhiyoo asitti garuu qormaanni alaaf keessoo lammiilee biyyattii irratti wal jijjiiruun jijjiirama hiyyummaa keessaa ba'uu lammiilee irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira jedha gabaasni baankichaa. Weerara Koovidiin jalqabee waraanni biyya keessaa kaaba Itoophiyaa fi naannolee biyyattii adda addaa keessatti adeemaa jiru akkasumas gogiinsi cimaa fi qaala'insi jireenyaa hammaachuun dinagdeen biyyattii akka daddaqamaa dhufuun kanaaf sababoota ijoo akka ta'e kaaseera baankichi. Sadarkaan hiyyummaa biyyattii bara 2016 dhibbeentaa 33 ture bara 2021tti dhibbeentaa 39tti ol guddateera. Bara 2025tti ammoo gara dhibbeentaa 43tti ol bahuu akka danda'u raagameera jedha baankiin addunyaa. Safartuun ijoodha jedhee kakaase kanaan keessaa namoota guyyaatti doolaara 3 gadi argatan tilmaama keessa galchuudhaan akka ta'e ibseera. Lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaa 37 galiin isaanii guyyaatti argatan doolaara 3 gadi ta'u. Dhibbeentaa 38 ammoo yoo xiqqaate daa'imni mana barumsaa galuu qabu tokko barnootaan ala akka jiruu fi dhibbeentaan 26 ammoo ga'eessota barnoota sadarkaa tokkoffaan xumurre akka ta'an tilmaameera baankichi. Haaluma wal fakkaatuun dhibbeentaa 41 bishaan dhugaatii gahaa akka hin arganne baankichi yoo ibsu qaala'insi jireenyaa jiraattota magaalaa daran miidhaa jiraachuu ibseera. Sadarkaan jireenya baadiyaa haalaan gadi buusaas uummata biyyattii keessaa harki 3 hiyyummaa keessa jiraachuu baankiin addunyaa yaadachiiseera. Itoophiyaatti daa'imni 100,000 ol hanqina midhaan nyaataa cimaaf saaxilamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Guutummaa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa haga hagayya 2025 gidduutti daa'imman hanqina nyaataa cimaan isaan mudatee 100,000 ol wal'aansaaf mana yaalaa dhaquu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF beeksiseera. Akka gabaasa jaarmiyaa kanaatti daa'imman hanqina soorataa hamaan isaan mudatee 100,000 fi 4,891 ta'an yeroo ji'oota lama kana keessatti nyaata wal'aansa argataniiru. Oromiyaa naannolee biroo hunda caalaa akkaan akka miidhame jaarmichi eeruun daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an 39,000 fi 284 hanqina nyaataa cimaan wiirtuuwwan mana yaalaatti yaalamaa turu jaarmichi kaaseera. Sababa waraanaa dhiittaa mirga dhala namaa hongee fi jijjiiramuu qilleensaa wal qabatee Oromiyaa keessatti adeemaa jiru dabalatee naannolee biroo keessattis rakkoon namoomaa daran hammaataa dhufuu jaarmiyaaleen mirgoota namoomaaf baabsan gabaasa baasaa turaniin isinii gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Kaleessa godina Walloo Kamiseetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namaa bahe qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabeera. Balaa tiraafikaa godina Walloo Kamisee magaalaa Caffee Roobititti mudateen namoonni 10 du'uun dhaga'ameera. Kamisee aanaa Caffaa magaalaa Caffaa Roobitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namaa bahuu qabeenyis miidhamuu aangaan godinichaa himaniiru. Balaan sun konkolaataa geejjiba uummatarraa kan dhaqqabe yoo ta'u konkolaataa geejjiba namoota 60 fe'ee malaa ture bakka addaa riqicha jaarraa jedhamee waamamutti konkolaataa fe'umsaan walitti bu'uudhaan balichi mudachuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Caffaa Roobit obbo Said Mohammad battala balaan sun mudateen imaltoonni namoonni 10 du'uu fi hedduun madaa'uu eeranii ammallee lubbuun namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'u kan dhaga'ame. Kaleessa kirkirri lafaa naannoo Affaaritti mudatee miidhaa qaqqabsiisuun dhaga'ame. Naannoo Affaar aanaa Baharilleetti kirkirri lafaa sanbata dheengadda galgala darbee mudateen namaa fi qabeenya irratti miidhaa dhaqqabsiisuu aanga'oonni mootummaa naannichaa himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Alii Huseen gandoota Buree fi Asgubbii jedhamutti daa'ima waggaa 12 du'uu dabalatee namoota 6 miidhaa cimaa ga'uu himaniiru. Kana malees manneen jireenyaa namoota 43,000 olii jijjiguun namoonni rakkoo namoomaaf saaxilamaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Sudaanitti haleellaa mooraa buqqaatota irratti raawwatameen daa'imman 17 du'uun dhaga'ame. Sudaanitti haleellaa mooraa namoota sababa lolaa biyyattii keessatti taasifamaa jiruun kanneen buqqaanii qubatanii jiran irratti raawwatameen lubbuun daa'imman 17 darbuu fi daa'imman 21 ammoo haleellichaan miidhamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii fi dargaggootaa UNICEF beeksiseera.
Akka jaarmichi ibsetti eebila 2023 kaasee humnoota waraanaa Sudaan wal lolan gidduutti lola deemaa jiruun daa'imman umriin isaanii baatii 8 kaasee haga 17 gidduutti argaman 60 ol mooraa buqqaatotaa keessatti du'aniiru. Lolli kunis gaagama mirgoota namoomaa uumuun namoonni kitila 10tti siiqan beela hamaa keessa jiraachuu mootummoonni gamtoomanii beeksiseera. Haleellaa hamaa daa'immanii fi maatii duraanuu buqqaanii nageenya barbaadan irratti raawwatame kun gara jabummaa guddaadha jedhan Daarektarri olaanaan jaarmiyaa UNICEF Kaatiriin Raasiil. Daa'imman ajjeesuu fi madeessuun mirga isaanii hammeenyummaan sarbuu yoo ta'u, haleellaa namoota nagaa irratti iddoo baqannaa bakkeewwan nageenyaa fi baqannaa kennuuf yaadamanitti raawwatamuun sababa kan hin qabnedha jedhaniiru. Godinni Elfeshar guyyoota 500 oliif humnoota addaa biyyattiin marfamee kan jiru yoo ta'u, sochii nyaataa, bishaanii fi kunuunsa fayyaa akka hin arganne daangesseera jedhameera. Daa'imman baay'ee dabalatee lammiileen nagaa irra deddeebiin haleellaaf saaxilamuun haalli jireenya isaanii hammaataa dhufeera. Kaaba Daarfur keessatti naannoleen hedduun ji'ootaaf beelaaf kan saaxilamaa jiran yoo ta'u, haalli wabii nyaataa fi soorata daa'immanii bulchiinsa kanaas sadarkaa yaaddessee irra ga'eera jedha mootummoonni gamtoomanii. Maatiin nyaata garmalee xiqqaadhaa kan jiraatan yoo ta'u, hanqinni nyaataa daa'imman biratti baay'ee dabalaa akka jiru dhaabbatichi himeera. Dhaabbileen fayyaa mootummaa fi miti mootummaa biyyattii bakkoota adda addaa keessa jiran akka gabaasanitti du'i daa'immanii ittifamuu danda'u kan beelaa fi dhukkuba waliin wal qabatee dhufu dabalaa jira. Daandiiwwan dhiyeessiif oolan addaan cituu, konkolaattonni gargaarsa saamamuu fi gargaarsi namoomaa dhorkamuun carraaqqii gargaarsaa taasifamaa jiru akka itti hin fufne taasisuun qormaata guddaa natti ta'eera jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Waraanni Hamaas namoota Israa'el 20 booji'ee ture gadhiisuu beeksise. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifame hordofuun Hamaas guyyaa har'aa booji'amtoota lammiilee Israa'el 20 gad gadhiisuu beeksiseera. Hamaas namoota to'annoo isaa jala turan kana karaa koree fannoo diimaa idil addunyaatti dabarsee kan kenne yoo ta'u, koreen fannoo diimaa idil addunyaa Israa'eliif dabarsee kennuu gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa Israa'el ibsa kenneen akka beeksisetti namoonni 20 booji'amtoonni kunneen waldaa fannoo diimaa idil addunyaatti dabarfamuu isaanii fi yeroo ammaa harka keenyatti galfachuu keenya isin beeksifna jechuudhaan akkasumas lammiilee Israa'el fi maatiiwwan lammiilee Israa'el butamanii turaniin baga gammaddanii jedheera. Oduun kun Israa'el keessatti gammachuu guddaa kan uume yoo ta'u, namoonni 10,000 lakkaa'aman adeemsa wal harkaa fuudhinsa irra kan jiran ta'uu waraanni Israa'el ibseera. Israa'el fi Hamaas dhiyeenya kana waraana Gaazaa xumuruuf waliigaltee dhukaasa dhaabuun isaanii kan yaadatamu ture. Kun kanaan osoo jiru Israa'el fi Hamaas gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga irra ga'amee guyyoota muraasa booda gaazexeessaan lammii Filisxeem Saalee Aljaafarii jedhamu hidhattootaan ajjeefamuun dhaga'ame. Gaazexeessaan lammii Filisxeem Saalee Aljaafariin nama ganna 28 yoo ta'u, viidiyoo waraanni Israa'el Filisxeem keessatti miidhaa qaqqabsiisu agarsiisuun beekamtii kan argatedha. Walitti bu'iinsa naannoo Sabraa Gaazaa keessatti uumameen osoo gabaasaa jiru hidhattootaan rasaasaan ajjeefamuun dhagahameera. Jarman dargaggoota Sooriyaa biyyatti deebisuuf qophii jalqabuu beeksifte. Jarman dargaggoota Sooriyaa biyyattii keessa qubatanii jiran gara biyya isaaniitti deebisuuf qophii xumuruu ibsiteetti. Ministeerri dhimma keessaa Jarman akka beeksisetti dargaggoonni Sooriyaa Jarman keessa jiraatan kun yoo yakka dalagan yookaan dalaguu baatan illee gara biyya isaaniitti deebifamuun waan hafu miti jedhaniiru. Dubbii himaan waajjira ministeera dhimma keessaa Jarman yeroo ammaa kana Jarman iyyatawwan koolugaltummaa lammiilee Sooriyaa ilaalu akka jalqabdu ibsaniiru ka jedhe DW'dha. Ministeerri dhimma keessaa Aleksaandar Dobrintii gaazexaa biyya Jarman The Bild jedhamu waliin dilbata dheengaddaa afgaaffii taasisaniin kaayyoon mootummaa Jarman humna biyya isaanii ijaaruu danda'an kan Jarman koolugaltummaa gaafatan gara biyyaa fi qe'ee isaaniitti deebisuudha jechuun himaniiru. Lammiileen Sooriyaa Jarman gara biyya isaaniitti deebifaman kunis akkaataa waliigaltee mootummaa Jarmanii fi Sooriyaa ta'uu aangawaan kun himaniiru. Jarman lammiilee Sooriyaa sababa wal waraansaa bara 2012 biyya isaanii keessatti mudateen baqatanii koolugaltummaa gaafatan gara biyya baha jiddu galeessaa kanatti kan hin deebisne yoo ta'u, amma garuu dhimmi kun dhimma ijoo ta'uudha jechuun ministeerri dhimma keessaa
ka Jarman beeksiseera. Chaansilarri Jarman Frederiik Meersii ka gaggeessan mootummaan biyyattii caamsaa darbee kana kaasee dhimmoota baqattootaa fi godaantotaa irratti ejjennoo jabaa akka qaban kaasaniiru. Jarman muddee bara 2024 kaasuun iyyata kooluu galtummaa lammiilee Sooriyaa fudhataa turte dhaabuun ishee kan yaadatamudha. Kunis erga bulchiinsi Bashar al-Assad kufuu hordofee yoo ta'u, waajjirri federaalaa baqattootaa fi godaantotaa Jarman iyyata kooluu galtummaa lammiilee Sooriyaa 80,000 ol haquus ibsee ture. Gabaasni waajjira istaatiksii Jarman aga dhuma bara 2023tti lammiileen Sooriyaa miliyoona tokkotti siiqan biyyattii keessa jiraachaa akka turanidha kan akeeku. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.